channel Maria Ibrahim. Aranta nagaa keessummaa ajaa'ibaa artistii keenya jaalatamaaf kabajamaa artistii Farhaan Dhamalaa qabadee asitti isiniif dhiyaadheen jira. Farreen gaamee baga nagaan dhufte farree anaa dhufuun siin jaam. Dandeessee fi afaan shanan saniinis miidiyaa irratti si arkeen jira. Mee afaan shanan san keessaa afaan tokko mee karaa kamiin daawwattoota keenya nuuf afaan Ingilizanya sirba daa'imandi afaan Oromootti jijjiiree nuuf fiduu isaatiif farree Hararitis farree ni dandeessaa farree akka nashidaa takka bishaan hin dhuyne na fakkaata bikka sammee amma bishaan irra dhugiitii hodhoote farree irra nuuf deebi. قلب بالحق تعلق وبغاره راح تعلق يبكي يسعد خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ أنا أفان ورا الصدى مي ورا فان ورا الصدى سنو أكملتي دعوتو ده danda'a afaan Somaaleetis garuu afaan Somaaleetiin kan muuziqaa nuuf hojjeteen arkineensaa zeebraa nuuf dansa waan kana shidatti nuuf fidaaye kana shidatti kaniif arabiffaa nashidaa takka bishaan hin dhuyne na fakkaata. يا شهر القرآن وهلا يا شهر الغفران وهلا يا شهر التوبات وهلا يا شهر الوحدة وهلا يا شهر القرآن وهلا يا شهر الغفران رسول من كون رجم أنكم مسلم ما نكم meeqa aartii keessa ture karaa nashiidatti deebuu isaa karaa quraanaa amantii keenya maal akka taate agarsiisuunis waan bareedaa akka sagaleen sharmarki Adam akkamitti bareeddi mee nashidarra.